Gaaffii tokkoffaa consider the points. Pointiin nu kenname a minus 2,1 then b 3,0 c 3, minus 1 and d 1,1 dha. In xy plane dha. Xy plane dhaan irratti nu kenname kanarratti qarxii kanarratti nu kenname if u is equals to what ab and b is equals to cd yoo ta'e then kan nu gaafate maal jennaan u minus b maal ta'a u minus b kin maal ta'a jechuudha. So kanaaf solve goona jechuudha gaafiin gaafatamu isa kanaaf. So kun just vector dha. Vectorii x y plane irratti nu kenname. Kanaafu jalqaba yoo ilaala ab jechuun maal jennaan definition isaa ab jechuun just b minus a jechuudha. Kanaafu point b hir'isuu point a goona jechuudha. Point b kenna hir'isa kana so maal jennaan 3,0 minus what minus 2,0. So then 3 minus 3 minus into minus 2, then 0 minus what sorry here it is asirratti immoo waan dha dhiifama 0 minus what 1 then kun maal ta'a 5, minus 1 ta'a jechuudha. Haaluma sanaan immoo kan inni c minus d kan jedhu illee maal ta'a sorry cd maal ta'a d minus c ta'a jechuudha. So kanaafuu d kenna maal inni here d kenna 1,1 hir'isuu c kenna 3, minus 1 then d minus c is equals to what 1 minus 3 1 minus 3, then 1 minus into minus 1. So kanaafu 1 minus 3 minus 2 ta'a. Then 1 minus into minus 1 minus plus taate 2 taate jechuudha. So deebiin keenya kana ta'a jechuudha. So kun maal jennaan kunin v dha kunin u dha. Kan nu gaafatame maal jennaan u minus v dha. So u kin here v kin here. So u kin maal jennaan 5, minus 1 then minus into minus 2, 2 then minus 5 into minus 2, what minus 1 minus 2 kana jechuudha resulting kana. So kanaafu kun waliif 7 ta'a kun immoo minus 7 ta'a. Kanaafu deebiin keenya u minus v 7, minus 3 ka ta'u jechuudha. So kanaafu deebiin keenya maal ta'a 7, here 7, minus 3 dha. Isa kana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa which of the following is the derivative of f of x in kenna nu kenna tan x plus 3 raised to x dha. So derivative kana nu gaafata. Jalqaba derivative tan x ilaalna. Tan x jechuun sin x over what cos x dha. Derivative kana argachuudhaaf maal jennaan quotient rule fayyadamna jechuudha. Quotient rule maal jedha? Quotient rule a over b derivative yoo goonu derivative isaa maal ta'a? A derivative times b minus b derivative times a over what b double square dha jechuudha. Maal jennaan kun quotient rule dha. Kanaafu maal goona sin x over cos x derivative yoo goonu formula kanaatiin
maal jechuudha jalqaba maal inni sin x deriveetii goona times maalidha cos x sin x deriveetii yoo goonu cos x ta'a then times what cos x minus then cos x maal inni deriveetii goona cos x yommuu deriveetii goonu minus sin x taate times what times sin x over what cos x the whole square dha then what cos times cos square x minus times minus plus the then sin times sin square x over what cos what cos square x dha so from trigonometry identity irraa maal jenneen sin square x plus cos square x is equals to what 1 ta'a so bifuma kanaan kunis maal ta'a 1 over cos square x dha jechuudha 1 over cos x akka seera trigonometry identity maal wajji wal qixa sec x dha wajji wal qixa so kanaafuu square waan qabuuf kun maal jenneen kun maal ta'a here sec square x dha so kanaafuu tan x yommuu deriveetii goonu maal jenneen deriveetii of tan x sec square x dha wajji wal qixa jechuudha kanaafuu deebii simply ama as keessa yoo filmata kanneen keessa ilaalu tan x hin taatu x dha then sec square cos sec hin taatu kunis x dha so filmaan nu qabnu maal jenneen b fi c keessa tokko jechuudha kanaafuu deebisaa amma kan biraa maal jenneen just 3 raised to x derivative goon formula a raised to x yoo derivative goon jalqaba power gubbaa jiru kana derivative goon x derivative goon then times matuma isaa e raised to x ln x goona jechuudha for example 2 raised to x yommuu derivative goon jalqaba maal jenneen x power gubbaa jirtu tana derivative goona jechuudha so tana derivative yoo goonu tokko ta'a then matuma isaatti baay'isnaa 2 times 2 raised to x dha then ln x ta'a kun immoo yommuu maal ta'a 2 raised to x ln x dha so bifuma kana kan sadii illee maal ta'a 3 raised to x ln x ta'a jechuudha derivative 3 raised to x jechuudha so answering kana kan biraa immoo derivative irratti x raised to n yoo taate kana derivative yoo power wayii qaba x raised to n minus 1 times n dha fakkeenyaaf x raised to 3 yommuu derivative godhuu nu gaafan sadiitaan ittiin baafne 3 coefficient goonaaf then x 3 tanarraa takka hir'isna jechuudha here n minus kanaafuu 3 minus 1 3 x 3 minus 1 2 ta'a jechuudha so kanaafuu derivative power bifa kanaanii jechuudha so kanaafuu deebiin kenna maal ta'a here kan seerra jiru kana ta'a jechuudha seerra jiru maafi sec square x plus 3x ln x ta'uu qaba kan maali derivative maal itti godhan tan x plus 3 raised to x ta'e jechuudha gaaffii sadaffaadha given matrix in A nu kennameera then B nu kennameera which of the following is A minus B dha so kana ammoo hojjechuun nu barbaachisu maal jedhan A minus B kolamanii irraa raawuu irraa hir'isna waan ta'eef here lama kanarraa yoo hir'isne meeqa nuuf kenna lama hir'isuu tokko is equals to what waanii nu kenna so hundinuu waan qabaa darbeera jechuudha then 0 minus here 0 hir'isuu
sadii 0 minus 3 meeqa ta'a? minus 3 ta'a. So kanaafuu asitti maal ta'a? minus 3 ta'uu qaba. Kun fail ta'eera. Asitti illee minus 3 ta'uu qaba. Kun fail ta'eera. Akka kuffisnee jechuudha. So kattaan maal inni here 5 minus 0 5 minus 0 maal ta'a? 5 ta'a. So kun darbeera, kun kufeera jechuudha. Asitti maal inni minus 5 waan ta'eef deebiin keenya 5 ta'uu qaba. Kun kufeera. So our answer is what? jechuudha. Kanaa salphamattee jechuudha osoo ittiin cinqamin.